Mootummaan Itoophiyaa haleellaa dirooniin irratti raawwate jechuun qondaalli nageenyaa olaanaa naannoo Tigraay BBC'tti himan. Akka qondaalli kun jedhanitti haleellaan kun buufata waraanaa irratti raawwate. Bakki kunis bakkee daangaa naannoo Affaarii fi Tigraayitti dhiyoo jirudha. Bakkeen kun bakkee dhiyoo naannoon Affaar humnoonni Tigraay ce'anii haleellaan irratti raawwatan jedhanitti akka dhiyaatu BBC'n odeeffateera. Haa ta'u malee ammatti mootummaa federaalaa irraa wanti jedhamee hin jiru. BBC'nis addatti mirkaneeffanne. Tajaajila kominikeeshinii mootummaa akkasumas immoo raayyaa ittisa biyyaarraas dubbii himaa dubbisuuf yaalee hin milkoofne. Haleellaan kun yoo mirkanaa'e jedhe keessumaa waggaa 3 dura erga walii galteen Piriitooriyaa waraana kaaba Itoophiyaa dhaabsisee as kan jalqabaa ta'a. Humnoonni Tigraay fi naannoo Affaaris walitti bu'iinsatti ce'uu isaanii kan dubbatan yeroo jalqabaatii fi walimannaan kun keessumaa yeroo muddamni mootummaa federaalaa fi mootummaa Eertiraa akkasumas immoo mootummaa federaalaa fi gartuutu TPLF gidduutti cimee jirutti kan dhaga'ame. Haa ta'u malee haleellaa diroonii jedhame kanarratti haga ammaa maal beenna? Walhimannaan gama kaaba biyyattiitti dhaga'amaa jiruun walitti bu'iinsatti akka hin ceene sodaatameera. Akka qondaalli nageenyaa Tigraay BBC'n dubbisee fi maqaa isaanii dhokfachuu fedhan jedhanitti haleellaan diroonii raawwate jedhan namaa fi qabeenya miidhaa xiqqoo qofa geessise. Bakki haleellaa raawwate jedhame kunis Miilkaa akka jedhamu daangaa Affaaritti dhiyoo akka ta'ee fi haleellaan kunis buufata waraanaa irratti akka qiyyaafatee dubbatanii. Qondaalli kun mootummaan federaalaa haleellaa raawwachuun waliigaltee Piriitooriyaa cabse jechuun himatan. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF tokko sakaaniin waliigaltee cabseera jechuun walimataa turaniiru. Osoo kun kanaan jiruuti gabaasni walitti bu'iinsaa fi haleellaa kan dhagahame. Tibbana ajajaan olaanaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa TPLF qocollaa taasisee ture waraana eegaluuf gahaa ture garuu nagaaf dursa kennine. Haa ta'u malee hunduu daangaa qaba jechuun qofaa keenya waraana hambisuu hin dandeenyu jechuun akeekkachiisanii turan. Gartuu TPLF gantummaan himatanis hanga hin buqqaanetti Itoophiyaan nagaan argattu jechuunis dubbataniiru. Himannaa isaanii kanarratti gama TPLF deebiin kennamuudhaas baatu kana dura irra deddeebiidhaan tokko sakaaniin waraana nurratti banuuf socho'aa jiru jechuun walii mataa turaniiru. Naannoon Tigraay ibsa baaseen haleellaa naannoon Affaar humnoonni Tigraay irratti raawwatan jedhe waakkateera. Ibsa isaa kana keessatti mootummaa federaalaa wajjin keessumaa hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa akkasumas immoo naannichatti nagaa fiduuf hojjechuuf qophii akka ta'u ibseera. Gama kaaniin humnoonni siyaasaa Tigraay akka walitti dhufan akkasumas immoo alatti ba'anii akka walitti himachuu hin qabnellee ergaan yookiin immoo ibsi ba'ee akeeka. Naannoon Tigraay ibsa baaseen yaalii keessos ta'e alaa kabuu haala rakkisaa jiru fayyadamuun Tigraay jeequuf lola kaasuuf yookaan naannicha adda waraanaatti jijjiiruuf yaalii taasifamu kamuu cimsee akeekkachiisaa jedheera. Ibsi Tigraay irraa kenname naannoo Affaaritti ceenee haleellaa hin raawwanne jedhus aangawooti Affaar garuu humnoota Tigraay kiiloomeetira 15 daangaa cabsanii seenuun himataniiru. Naannoo Affaaritti bulchaan aanaa Maqalee Abdusheek Baraa BBC'tti yeroo dubbatan humnoota Tigraay torban kana meeshaalee jajjaboon haleellaa raawwatuu fi uummatis buqqa'uu dubbatan. መጋሌ ወረዳ ቶንሳ የሚባል ቀበሌ አለ። ወደዛ ገብቶ ወረራ ፈጽሟል። እስካሁንም በዛም ቦታ ይዞ ነው አና መጋሌ ገንዳ ቶንሳ ሴነኒ ወረራኒሩ አንጋማትስ በካ ወረራን ሰነ ቀበተኒቱ መጅሩ ገነምራ ቀበኒ አንገ ገልገላ በካ ቀበታ ወለኒ ኡማን ያሞ ጀላ በቀታ ወለ ሳቲ ኩዳ ለመራ ካሰኒ ሜሻሌ ወራና ጉርጉዶ ኡመተት ኡካሱ ጀልቀበን ሁምነ ጉዳዋን ቀቡፊ ሞርታሪ ፊ ዙቱኒ ስሪ ፈካታ Uummanni sagalee dhukaasaa kanaan rifatee bakka sanaa baqateera garuu citanii kan hafan jiru. Dhimmoota ijoo TPLF mootummaa federaalaatti himatu keessaa tokko humnoota nageenyaa Tigraay. Humnoota yookiin immoo gareen maqaa kanaan soosoo keessumaa Affaar keessatti hidhatee haleellaan irratti raawwata mootummaa federaalaas isaan deeggaraa jechuun himatu. Hoogganaa gartuu kanaa BBC'n yeroo daddaatti kan dubbise yoo ta'u isaan immoo mootummaan federaalaa akka jiru beeku garuu deeggarsa humaatu nuun godhanii jechuun dubbatu. Kana dura pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay humnoonni kun gara Maqalee deebi'anii akka rakkoo isaanii marii furan gaafataniiru. Humnoota Tigraay keessaa ba'anii waraana ofii kan ijaaran Birgaadeer Jeneraal Gabragizaabeer Bayyana yookiin immoo Waddii Anxiiru waan haaraa uumuuf gara gammoojjii akka seenan kana dura BBC'tti himanii turan. Jeneraalichi humna nageenyaa TPLF irraa adda ta'e uumuuf socho'aa akka jiran dubbatanii
teessoon isaanii Affaarii fi Tigraay ta'uu kan ibsan Jeneraal Gabra Gizaabeer adda waraanaa 4 irraa loltoota qabaachuu isaanii kana dura BBC'tti himanii turan. Kaaba Itoophiyaatti ammayyuu waraanni ka'uuf jedha. Ajajaan waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dhiyoo miidiyaatti yeroo dubbatan waan kana akeeku dubbataniiru. Nuti inumaa obsineeti malee wanti waraanaaf sababa ta'uu danda'u baay'eedha gahaa olii jedhan. Dubbii isaanii kana keessatti gartuu TPLF keessumaa kan Dr. Dabratsiyoon hoogganamuu himatanii gartuun kuni gantummaan duratti raawwate jechuun dubbatan. Keessumaa erga waliigaltee Piriitooriyaatti waan uummata balaarra buusu akkasumas immoo biyya balaarra buusu raawwataa jira jechuun himatanii keessumaa immoo hariiroo Eertiraa wajjin uumanii jechuun kan isaan himan. Dubbii isaanii kana keessatti Eertiraa kana dura jenosaayid yookiin immoo duguggaa sanyii himataa turanii amma immoo michuu ta'anii jechuun dubbatan. Ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa keessumaa ajajaan kaaba waraana Itoophiyaa haleellaa irratti raawwatee waggaa 5ffaa yeroo yaadatamettidha kan isaan kana dubbatan. Sagantaa kana irratti wantoota ijoo TPLF raawwataa jira waliigaltee Piriitooriyaa kan waraana dhaabsise cabsaa jira ittiin jedhan tarreessaniiru. Osoo waraana barbaannatee Piriitooriyaa booda qocollaan TPLF diidaan agarsiise waraana seenuuf gahaadha. Inumaa gahaa olidha. Garuu waraanichaan TPLF ni baqata, uummanni Tigraay ni miidhama. Waraana darbe irratti kan agarreessadha. Shaabiyaa waliin cimdoo jedhee daangaa cabsanii deemuun farra heeraati. Yoo ana fudhatanii seenan malee buqqaatota hin gadhiisu jechuun faallaa heeraati. Humna leenjisuun faallaa Piriitooriyaati. Loltuu meeshaa hiikkate deebisuun faallaa waliigaltee Piriitooriyaati. Faannoof qawwee fi karoora kennitee Itoophiyaan akka jeeqamtu naannoon Amaaraa akka jeeqamu gochuun faallaa Piriitooriyaati. Kana hunda osoo agarruuti deebinee gara waraanaa kan hin seenne. Wanti gochaa jiran miidhaa qaba. Yoo waraanni eegale immoo kana caalaa miidhaa fida. Ajajaan kaabaa waraana Itoophiyaa kan Maqaleetti argamu meeshaa waraanaadhaanis humna hidhateenis jabaa ture. Kaayyoon isaa yookiin immoo ergamni isaa guddaa daangaa Eertiraa akkasumas immoo kan Sudaan tiksuudha. Haa ta'u malee waggaa 5 irraa haleellaa keessumaa humnoota TPLFin amanamoo ta'aniin irratti raawwateera. Qondaaltonni TPLFis yeroos haleellaa yookiin immoo sodaa qaban irraa kan ka'e haleellaa kana dursanii raawwatuun amananiiru. Gartuun yeroos badii kana raawwatee jedhan ammallee waan biraaf foolataa jira jedhaniiru. Ajajaan olaanaa waraana Itoophiyaa keessumaa miira ajajoota keessa ture yeroo dubbatan rafnee hin beeknu jedhan. Kan yeroo hunda yaadannu immoo akka irra hin deebi'amneef. Halkan Onkololeessa 24 duula olaantummaa seeraa kabachiisuun hanga Maqalee seennutti rafnee hin beeknu. Ani umurii kiyya keessatti yoomii guyyaan ati rifatte yookiin immoo gaddite osoo naan jedhanii Onkololeessa bultii 24dha. Onkololeessa 24 caalaa guyyaan itti gaddees rifadhees boquun kootti cabees hin jiru. Ormi osoo si ganee haa ta'u lammiin garuu si ganee gaafa garaasitti jabaatu onne nama cabsa. Ammas guyyaa guyyaatti nu gana. Humni kun humna gantummaa Itoophiyaa keessatti uumamedha. Humni kun buqqa'u malee Itoophiyaan nagaan argattu. Dubbiin ajajaa waraana Itoophiyaa kun kan dhaga'ame keessumaa kaaba Itoophiyaatti yeroo muddamni hammaatee jirutti. Mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa haala gaariirra hin jiran. Itoophiyaan ulaa galaanaa gaafachuun ishee Eertiraa hin gammachiisne. Irra deddeebiin walii mataa jiru. Gartuun TPLFis mootummaan waraana irratti banuuf jechaa jira jechuun mootummaa himata. Mootummaan immoo gartuu TPLF himataa jira. Kun garam geessuu danda'a? Ajajaan waraana Itoophiyaa yeroo dubbatan nuti waraana hin barbaannu. Garuu immoo callisnee ni ilaallus jechuun himaniiru. Maal akeeka dubbiin isaanii kun? Osoo hammamuu obsinee yoo haleellaan duratti raawwate akka haleellaa ajaja kaabaa yoo ta'e ofirraa ittisuun keenya nafu. Qofaa keenya waraana dhaabsisuu hin dandeenyu. Dheengadda kaaba Wallootti faannoo waliin adda uumtanii hooggansa kennaa waraanaa turtan. Garuu isin callisneerra. Sababni isaa nuti mootummaadha. Itti gaafatamummaa qabna. Qocollaa hundaaf deebiin kenninu. Yoo guutee irra yaa'e garuu homaa gochuu hin dandeenyu. Hin jarjarruu waraana eegalluu waraana isin barbaannu. Nagaa misoomaa fi fedhii biyyaalessaa keenya irratti kan dhufe daangaa kan cabsee garuu loluu qabna. Kan ijaaramnes kan hidhannes kanaaf.